kanaan qarshii argachuu yeroo dheeraaf sababa garaagaraan osoo viidiyoon gadhiisin turuu keenyaaf dhiifama guddaa jecha viidiyoo keenya irraa keessatti akkatti chaanaalii yuutuubii haaraa bilbila keenyaaf fayyadamuun bannu waliin ilaalla. yuutuubii banna. Akkaawuntii irra dhaquudhaan add akkaawuntii tuqna. Asitti akkaawuntii Gmail yoo qabaanne salphumatti iddoo iimeelii yookaan foon jedhu irratti guutuudhaan banuu dandeenya. Yoo qabaachuu baannes rakkoon qabu. Haaraa akkatti waliin bannu ilaalla. Iimeelii haaraa banuuf create account bakka jedhu dhaquudhaan for personal use jettuuni. Itti aansuudhaan maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii yookaan immoo maqaa chaanala keessanii guutuudhaan next jenna. Asitti immoo guyyaa dhaloota keessan guutuu itti aansuudhaan saala keessan guuttanii next jettuuni. Asirratti guyyaa dhaloota keessanii otoo yaadattanii gaariidha. Sababni isaa booda yeroo paaswordii keessan dagattan ta'e isin gaafachuu waan danda'uuf jechaadha. Bakka kanatti Gmail adreesii keessan akka filattan isiniif tarreessee jira. Yoommoo kanum keessan create gochuu barbaaddan create your own Gmail address jedhu irratti tuqaasuudhaan kan ofii keessanii guuttachuu dandeessu jechaadha. Ani isa lammaffaa filadheen next jedheenira. Tole bakka kanatti immoo paaswordii hin dagannee fi yaadachuu dandeessan akka guuttan sin gaafata. Paaswordii keessan guuttanii next jettuuni. Itti aansuun add phone bakka jedhutti lakkoofsa bilbilaa keessan akka galchitan sin gaafata. Yeroof skip jennee dabarra. Bakka review account jedhutti immoo next jenneetuma dabarra jechaadha. Emailiin keenya sirrii ta'uusaa ilaalle. Akkuma argitan emailiin keenya nu barameera. Bakka akkaawuntii irratti i jedhee fideera waan ta'eef isa tuqna. Achi booda your channel jedhu tuqna. Maqaa chaanalii keenya edit gochuu dandeenya yookaan akkuma jirutti dhiisuudhaan create channel jedhu filanna. Amma chaanalii keenya nu barameera jechaadha. Kana cufuudhaan gara Chrome keenyatti deemna jechaadha. Tole YouTube cufuudhaan Chrome seenna. youtube.com jedhu search goona. Asitti sirriitti na hordofa. Tuqaawwan sadii Chrome irra jiran filachuudhaan desktop site jedhu filanna. Sarroota sadii logo YouTube bukkee jiran filachuudhaan gadi buuna. Bakka YouTube studio jedhu gugeenyu xiqqoo qabannee turra. Achi open new tab jedhu filanna. Achi taabii haaraa baname filanna. Akkuma nu baneen mallattoo doolarii yookaan earn jedhu filanna. Bakka nuti jirrutti monetize gochuu akka hin dandeenye meseejii nutti agarsiisaa jira. Kana sirreessuuf immoo gadi buuna gara settingitti. Achi channel jedhu filanna. Basic info jedhu jalatti country of residence jedhu filachuudhaan biyya barbaanne filachuu dandeenya. Itti aansuudhaan bilbila keenya verify goona. Isa gochuuf immoo feature eligibility jedhu jala galla. Eligible jedhu filachuudhaan verify for number jedhu tuqna. Achi select your country bakka jedhu gallee Itoophiyaa jedhu filanna. Lakkoofsa bilbila keenyaa galchine get code jennaani. Yeroo kana sararri bilbila keenyaa nu faana ta'uu qaba. Sababni isaa meseejii waan irratti nu erguuf bilbilli keessan sin faana ta'uu qabaachuu isaa hin dagatina. Tole koodii meseejii nu ergame bakka duwwaatti guutuudhaan submit jennaani. Amma akkuma argitan bilbilli keenya verify ta'eera. Duubatti deebinee wantoota goone ilaaluudhaan save jennee baana. Akkuma argitan kutaan monetization amma nuuf banameera.
Amma immoo two step verification keenya on goona. Turn on isa jedhu filanna. Password keenya akka galchinu nu gaafata. Password keenya galchine next jennaani. Achi text message isa jedhu filannee send isa jedhu tunna. Already text message isa jedhu waan nu filateefu send qofa jennaani. Achi koodiin of ergame guunnet next jennaani. Fuula kanatti immoo turn on isa jedhu tunna. Akkuma argitan bilbila keenyaan YouTube qarshii hojjechuu danda'u banneerra jechaadha. Chaanaal amma bananne kana fayyadamuudhaan kaffaltii argachuu ni dandeenya. Kaffaltii argachuuf immoo YouTube keenya irratti maal gochuu akka qabnu, akkamiin YouTube'n akka kaffaluu fi kanneen kana fakkaatan walitti qabee viidiyoo haaraadhaan kan wal arginu ta'a. Viidiyoo kana yoo jaalattan laayikii godhaa. Chaanaala keenya immoo subscribe gochuun nu jajjabeessa. Amma yeroo dhufu wal agarrutti horaa bulaa.